السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو كبجمتوتا جالتمتوتا channel رشاد تو بجلتي أرقمتان عندي كيسانو أكم نجا كيساني النجا كنت قالت ربي الحمد لله ربي قال النجاون سنين جدا إجا بجزرات تاني بجا ساكن كيساني سنين جدا إن شاء الله برنوتا وين إسنيب قبل ده فجرا إنس مالي جتشون كيساني نولو وروتان هاتون اللايت بلاس كجدو إنترنت فري قدي سجرا قيامي كافكني قدي سجارون بيني أني سجاوانا نرجع جروف isinis na wajjiniin itti fayyadamaa jedheetanii kunoo aappiin itti mare kana argaa jirtu haatunel pilaas ka jedhu kana namoonni biyya Saawud Arabiyaa keessa jirtan ni beektu waan kana yeroo dheeraadhaaf zeeniillee kan inni hojjetaa jiru namoonni baay'een irraa barsiisanii jiru amma immoo kanarratti dabalata wanti inni fidee dhufe sawaa irratti illee firii hojjetaa jira ammallee namoonni shariyaa lebiraa qabdanuu jechuudha. Akkasitti aappii kana abdeetii yookaan lafa daawuloodii godhaatii kan inni dabalatee dhufee leebiraadha waan ta'eedhaaf amma duratti leebiraa hin qabu jechaadha. Amma akkasitti keessa galee mee isin agarsiisaan isiniin jedha. Amma ani zeenii kanarratti bilaashaa kanan fayyadamaa jiru jechaadha. Dhiifama beeksisatarra dhufaa yeroo baay'een beektu. Roon akkasitti isiniif dhufee jedhee anama fakkeenyaaf zeenii bilaashaatii kanan irratti fayyadamaa jiru akkuma argaartan istoop yoo jedhee dalagaa jira jechuudha. Isa gubbaa bakka alaabaa kana yoo feetan United Statesdha yoo feetan biyya Jarmanii biyya garaagaraa irra godhachuu dandeessanii bakka kanatti jechuudha. Asitti immoo diskiripshinii kana jalatti zeen firii kaasaa ka jedhu kanadha. Namoonni zeenii qabdan haala kanaan fayyadamtu. Inni kabraa immoo sa'aatii dheeraa itti godhachuudhaaf bakka kana isin gargaaraa jechuudha. Bakka kana 23.54 irra ka jiru kana time lift ka jedhu kana eessa akkas bakka kana tuqxaniitii baay'ifattu jechuudha. Yeroo duraa yoo duwwaa ta'e jedheedhe sa'aatii akkuma isin geeminni beeksisa garaagaraa yeroo inni isinitti ergu amma waanan fudhadhee jiruuf mee isinitti agarsiisa mi'aal tokko nafaana turaa irraa dhaabee jechuudha istooppii kana tuqee. Amma yeroon istooppii kana kanatti tuqee jedhee beeksisa naafidaa jechuudha. Akkuma amma arguu jirtan kana beeksisa kana zimmeedheerumaan daawwadhaa jechuudhani akkuma nama dhimma ofiitiif ilaalutti geemii jarri asirra jarri gadhiisan kana bifa waan garaagaraa gadhiisuu danda'u isin garuu waan jarri gadhiisan kana irraa hin deebitanii inuma daawwattan jechuudha. Haganni xumura ga'e ofiif of duuba deebi'u taankii isiniin jedhaala dhumarra ga'e hin beektu. Fakkeenyaaf gara beeksisaa utuu hin dhufin jalqaba irratti isin wanti isin godhuu qabdanu kana gubbaa kana jalqaba irratti shabakaa qabaachuu isin barbaachisa. Bakka kanarra yeroo tuqnee jennee amma kun akkuma arguu jirtan bakka kanatti shabakaa qabaachuu isin barbaachisa jechuudha. Akkanatti yeroo tuqnee jennee amma dabalataan kan inni fide kun akkuma sila isiniin jedhee leebiraa ka jedhullee kunoo dabalataan dhufee jira jechuudha. Kunoo leebiraan kunillee duratti hin jiru sawaa firiin kunillee hin jiru. Namoonni sawaadhaa fi leebiraa qabdanuu moobaayiliillee namoonni qabdanuu zeeniillee namoonni qabdanuu irra caalaa garuu kan inni irratti hojjetaa jiru sa'aatii ammaa kana kanan argee leebiraadhaa fi sawaadhaa fi STC jechuudha shariyaa zeeniiti jechuudha. Warri kana sadan qabdanuu irraa fayyadamaan isiniin jedha hundi keessaniyyuu yeroo kana isinii fide jedhee warri zeenii silaa isa kana cuftaniitii kanarra godhattu kunoo inni appiliishinuma kana telegiraamii warri qabdan telegiraamii irraayyuu kan isin nattanii fudhachuu dandeessanu. Namoonni baay'een barsiisanii jiranu yoo hin beeknes immoo garuu kanan isinitti muntaa jechuudha. Isa sadaffaa isa dhumaa kanarra kan isin gootanu haat faayilii ka jedhu kana. Innaa erga akka kanatti kana jalqaba yeroo akkanatti isinii dhufee jedhee garuu isin laazima intarneeta qabaachuu qabdanii jechuudha. Sababaan isaas wanti kun abdeetii kan inni ta'u tuqaa sadan kana tuqxanii kunoo cheek abdeetis ka jedhu kana gochuu qabdu jechuudha. Jalqaba isaarratti shabaka namarraa hidhachuu qabdani malee wanti kun intarneeta gaa malee waan aploodiin taanee fi intarneeta yeroo jalqabaatiif namarraa hidhattanii erga appiliishina kan akkanatti gadi buufattanii jettanii yoo intarneeta gaa hin qabaanne kun gadi isiniif hin bu'u jechuudha. Erga kana gadi buufattanii immoo waan barbaadan sana warri leebiraa qabdan warri akkuma isiniin jedhe STC qabdanuu leebiraa ka jedhu kana kunuu akkuma arguu jirtan egaa isinii himeen jira. Leebiraan isa kana warri sawaa immoo kanarra godhattanii jechuudha. Kunoo STC firii jedha inni leebiraas immoo firii no pin Saawudii jechuu jira. Kanarra godhattanii isa gubbaa kana kan feetan irra gootu jechuudha. Kunoo bakka alaabaa kana yoo feetanii Jarmaniidha yoo feetan United Kingdom United States jara kana keessaa irra godhachuu dandeessu. Anama fakkeenyaaf United States irraa taa'u. Innaa akkasitti erga kana sirreeffannee kaanee jennee anamma zeeniidha waan fayyadamaa jiruuf istaartii kana rukutaa jechuudha. Istaartii kana yeroon akkasitti rukutee jedhee sa'aatii akkanatti geemii naa fidaa jechuudha. Geemii amma fidee hin jiru garuu yeroon akkasitti istaartii kana isinii fidee jedhee aadi taayimii kana rukuttuu jechuudha.
aadii taayimii kana sababaa sin rukuttanuuf maa inni yoo ka jettan ta'e yeroo aadii taayimii kana rukunnee jennee get moorii taayimii nuun jechuu jira jechuudha. Amma gara geemii taphachuutti deemaa jechuudha. Egaa hankoo sa'aatiin garuu 24 walitti hin kennu. Amma kun akkasumatti kun amma anzimme dheenumaan daawwadhaa jechuudha. Kun gubbaa kanatti akkuma argaa jirtanii 27 irraa kaasaa hagani dhufee lakkoofsa tokko ga'uu inumaan daawwadha jechuudha gubbaa kana. Kana zimme dheenumaan ilaalaa yeroo kana xumura ga'e jedhee inni waan inni jedhu waliin ilaalaa jechuudha. Anaaf naa hisaabaa jira jechuudha. Yeroo dabalataa naaf kennaa jechuudha. Amma irraa bu'ee qulfiin sun illee wanti inni na rakkisuuf hin jiru sirriitti akka itti fayyadamu ta'a jechuudha. Akkuma nama wifi amma akkuma argitan kun thank you for naan jedhee jira jechuudha. Kun 24 fuulii ta'ee jira jechuudha. 23 wayitu reemi 24 ta'ee jira. Sana booda x bakka jedhu kana rukuttanii irraa deebitanii jechuudha. Kun x gubbaa kan argaartu hin abdii qaba. X kana tuqnee irraa of duuba deebinee sana booda yoo feetan keessaa baatu anamma kunoo silaa kan koo guutuudha jechuudha. Haga galgalaatti irraa bahuu illee danda'u yoo fedhe galkanii illee inuma tura. An moobaayilii kan koo hin cufatinii malee yoo akkasumatti shaanaa qabatee jedhee naaf turaa jechuudha. Stooppii kana yeroo rukuttanii aadii taayimii kana itti deddeebitanii fudhattu jechuudha. Inni persentii 3 sa'a 3 kan inni dabalu yeroo garii 4 dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isin jalqaba rukuttan sa'a 3 isinii godha. 3 irraa immoo gara 7tti jijjiira. 7 irraa gara 12, 12 irraa gara 15 akkasitti haga 24 geessanuu aadii taayimii kanaan itti deddeebitanii rukutattu akkasitti irraa fayyadamaan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa anamma kunoo shariyaa moobaayila biraa irratti illee kunoo akkam fayyadamaa jiru. Moobaayila biraa irratti kunoo STC irratti moobaayila kan keessaa kanan qabu irratti kunoo irratti fayyadamaa jira. Obboleewwan kiyya kunoo asirratti amma akkuma argaa jirtanii moobaayila irraan isinitti agarsiisaa jira. Kun amma daataa firiidha. Wallaahi sawaadha malee ani maallaqa takka keessaa hin qabu. Garuu arabarraa hidhee daawuloodii godhadhee tan ture. Daawuloodii godhadhee akkasitti amma kunoo tolatti naa dalaguu jira. Kunoo akkuma arguu jirtan amma deemuu jira yoo argaa jirtu ta'e. Kun amma moobaayil firiidha STC irratti jechuudha. Akkuma bakka reefuu isinitti hime gubbaa irratti United irra gootanii gara gadiitti immoo sawa STC firii irra godhatanii yeroo jalqabaatiif arabarraa hidhattanii sana booda waan tokko wanti isin rakkisu hin jiru. Egaa namuma bira jirtan jechuudha. Abbuma feetan irraa nama daataan isaa kan YouTube dalagu yoo hidhattanii jettan sirriitti kan isiniif hojjetu ta'a. Irraa fayyadamaati waliif illee sheerii godhaan isiniin jedha. Asumaan immoo YouTube chaanaalii koollee kana kunoo karashaat tuubii jedhu kana sarchii godhaati gubbaarraanii subscribe like illee naa godhaa. Yoo isinii tolle immoo hiriyoottan keessaniif sheerii naa godhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waan an ofii kootiitti fayyadamaa jiruuf isinillee akka naa wajjiniin irraa fayyadamtan jedhee isiniif qoodee nagaa rabbii keessanaa oolaa. Bye.